Viidiyoo kana gaafa argitan baay'een keessan safuudha kun jettanii ajaa'ibsifachuu fi harka afaan irra keewwachuun keessan waan hafu miti. Addunyaan kun guyyaama guyyaan waan ajaa'ibaa qabattee as baasaa jirti. Dubartiin isin suura irratti ilaalaa jirtan kun lammii biyya Faransaayidha. Dubartii waggaa 29ti. Dubartiin kunis yeroo ammaa kana miidiyaalee hedduurra naanna'aa jirti. Akka isheen miidiyaa hedduurra naannoftu kan ishee godhes rifeensa qaama saalaa isheerraa argaa jirtan kanadha. Dubartiin kun rifeensa qaama saalaa ishee ergan dhaladhee kaasee guyyaa tokkollee ofirraa muree hin beeku. Akka kanaatti kanan dheeresses akkuma rifeensa kiyya kunuunsu qibaatii garagaraa akkuman dibuu fi akkuma miicuu rifeensa qaama saalaa kiyyaafillee kunuunsa gahaa nan godhaa, nan miicaa, nan dibaa. Akka kanaattis akka inni guddatuuf kunuunsa gahaa godheeraafi jetti dubartiin kuni. Egaa dubartiin lammii Faransaay ganna 29 kun yeroo ammaa kana dubartii qaama saalaa irratti rifeensa dheeraa qabdu jedhamtee galmee addunyaa irratti galmooftee jirti. Dubbiin kun waan ajaa'ibaati. Addunyaan har'aa waan akkasii kana nu dhageessiste boroo maal nu dhageessisuuf jirti laata? Addunyaan kun guyyuma guyyaan waan isheen gochaa jirtuu fi dhalli namaa beekamtii argachuuf guyya guyyaan waan inni dalagaa jiru ajab nama jechisiisa. Isin warri viidiyoon kun isin bira ga'ee yoo waa'ee dubartii kanarratti maal jettu laata? Gochi ishee kun gaariidha moo gadheedha laata? Rifeensi qaama saalaa kun dheerachuun isaa miidhaa inni namarraan geessisoo jira moo hin jiru laata? Egaa yaada keessan koomentii irratti nuuf katabaa. Rifeensi naannoo qaama saalaa irratti maaliif biqilaa? Faayidaan isaa hoo maalii? Kan jedhu irratti akka ogeessonni fayyaa tokko jedhanitti namni hedduun rifeensa naannoo kanaa yeroo baay'ee sababa garagaraatiif ni haaddatu. Isaan keessaa sababni isaan haaddatanii fi muraasni tokkoffaa qulqullinaaf, lammaffaa dhiibbaa hiriyyaa, sadaffaa saala faallaa qaana'uu, arfaffaa duudhaa fi bartee waan ta'eef, shanaffaa fedhii dhuunfaa waan ta'eef kan kana fakkaataniif namoonni hedduun rifeensa naannoo qaama saalaa isaanii ni haaddatu jedhu doktoroonni tokko. Walumaa galatti rifeensa naannoo qaama saalaa jiru kana haaddachuu fi haaddachuu dhabuun fedhii dhuunfaa irratti hundaa'uu qabaa jedhu ogeessonni. Akka ogeessonni fayyaa tokko jedhanitti rifeensa naannoo qaama saalaa kana haaddachuu fi haaddachuu dhiisuun fedhii nama dhuunfaa irratti hundaa'uu qaba jedhu. Rifeensi naannoo qaama saalaa jiraachuun isaas faayidaa hedduu ni qaba. Fakkeenyaaf faayidaalee rifeensi naannoo qaama saalaa qaban keessaa muraasni tokkoffaa infekshinii garagaraa ni ittisa, keessattuu immoo dubartootarraa. Lammaffaa xuriin yookaan dhukkeen garagaraa akka qaama saalaa hin seenne ni dhorka, keessattuu dubararraa. Yeroo walqunnamtii saalaa rigata ni ittisa, saala lachuufu. Sadaffaa ho'a naannoo qaama saalaa ni to'ata, saala lachuufu. Arfaffaa goginsa naannoo qaama saalaa ni ittisa, saala lachuufu. Shanaffaa si'aayina walqunnamtii saalaa ni dabala. Ka ogeessonni jedhanitti rifeensa kana haaddachuun fedhii dhuunfaa ta'us qulqullina naannoo kanaa dhiqachuu fi eeggachuun garuu dirqama nama hundaati jedhu ogeessonni. Egaa ogeessonni wantoota garagaraa irratti saayinsii mataa isaanii fayyadamanii yaada mataa isaanii ni kennu. Haa ta'u malee garuu inni guddaan wanti nuti eeggachuu qabnu sodaa Waaqayyoo fi safuu hawaasa keenyaa ta'uu qaba. Isinoo yaada kanarratti yaada akkamii qabdu laata? Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa, ulfaadhaa.